Akkam jirtu nagaa keechanii isiniin jedha. Hojii onlaayinii bareedaa isaa qabadhee dhufee jira. Hojii kana akkamitti hojjennaa, akkamitti bananna gaafa jettan akkaataa itti hojjettan amma isinittan himaa. Xumura irratti immoo akkaataa itti banattan isinitti himaa jechuudha. Steep isinitti himaa, seeraan hordofaa isiniin jedha. Appilikeeshinii irratti akkamitti hojjenna gaafa jettan geemii taphachuu, nama invite gochuudha jechuudha. Liivirra taa'uudha jechuudha. Appilikeeshinii kana geemii taphattu jechuudha. Bakka kana yeroo tokko ni tuqtanii akkaataa itti geemii taphattanii jechuudha. Boota kana geemii itti taphattanii jechuudha. Itti aansuudhaan immoo liivirra teechuu jechuudha. Liivirras taa'uu dandeechuu jechuudha. Kireet ruumii gochuudhaaf garuu liivii lama ga'uu qabdanii jechuudha. Liivii lama geechanii booda kireet gootanii kan ofii keessa taa'uu dandeechanii jechuudha. Agasanii garuu kan namaa keessa seentanii taa'uu hin dandeechanii jechuudha. Itti aansuudhaan immoo miseejiiwwan erguu barbaadan hin jira jechuudha. Miseejiidhaan namattis onnoo jechuu hin dandeechanii jechuudha. Itti aansuudhaan immoo nama invite gochuu qabdanii jechuudha. Nama tokko yoo invite gootan $1 isinii kennaa jechuudha. Nama 10 invite yoo gootan $10 isinii kennaa jechuudha. Poointii 100 ta'a waan ta'eef $10 isinii ta'a baafachuu hin dandeechanii jechuudha. Appilikeeshinii kana akkamitti invite goona gaafa jettan invite kan jedhu yeroo tokko seentu jechuudha. Egaa seentaniin booda copy gootu jechuudha. Yookaan share kan jiru kana yeroo tokko tuqxanii copy gootu jechuudha. Bakka tanaa copy gootanii jechuudha. Kun amma copy gootanii jechuudha. Copy gootanii namaa ergitaniin booda namni sun yoo itti seene poointii 10,000 isinii kennaa jechuudha. Poointii 10,000 san jechuun immoo poointii 10,000 sun jechuun immoo $1 jechuudha. Gaafa poointii 100 guuttan $10 jechuudha. $10 san baafachuu hin dandeechanii jechuudha. Kun akkuma ilaaltan namoota baafatanii jechuudha. Asitti ilaaltan kun invitationidhaan namoota baafatanii jechuudha. Nama affeeruudhaan baafatanii jechuudha. Appilikeeshinii kanaanii jechuudha. Nama affeeruudhaan baafatanii jechuudha. Appilikeeshinii kana akkamitti buufanna gaafa jettan dura VPN buufachuu qabdanii jechuudha. Dura VPN buufattan malee isiniin bu'u jechuudha. Biyya keenya irratti hin hojjetu jechuudha. Dura VPN buufachuu qabdanii jechuudha. Egaa VPN buufattaniin booda liinkii koomentii jala isiniifan kaa'aa jechuudha. Koomentii jala isiniifan kaa'aa jechuudha. Amma gara isteeppii appilikeeshinii akkaataa itti buufattan, akkaataa itti banattan isinitti agarsiisaa. Seeraan nu hordofaa isiniin jedha jechuudha. Akkamitti buufanna gaafa jettan VPN buufachuu qabdu jechuudha. Dursa VPN buufachuu qabdu jechuudha. VPN kanas akka amma ni barreesse kanatti barreessitu jechuudha. Super VPN limited kan jedhu yeroo tokko ni barreessitu jechuudha. Egaa barreessitaniin booda irratti cuqaastu jechuudha. Akka amma ni barreesse kanatti barreessitanii irratti cuqaastu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda VPN super limited kan jedhu yeroo tokko cuqaastu jechuudha. Egaa cuqaastaniin booda ana buufadhee waan jiruuf opinnaan jedhaa jechuudha. Hin buufattu jechuudha akka kanatti. Egaa buufattaniin booda gara pileestoorii kechan deemuudha. Pileestoorii kechan yeroo tokko gara pileestoorii kechan deemuudha yeroo tokko gadi qabdu jechuudha. Akkatti kan mallattoo raajeffannoo fakkaatu akka ni mul'atti jechuudha. Ishii irratti yeroo tokko ni cuqaastu jechuudha. Egaa cuqaastaniin booda gara kanatti si fudhataa jechuudha. Gara kanatti egaa si fudhateen booda storage kan jedhu jira jechuudha. Storage kan jedhu irratti yeroo tokko ni tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda apply gootu jechuudha. Bakka tana ni cuqaastu jechuudha irraa. Delete app data jedhu kana delete gootu jechuudha. Egaa delete gootaniin booda amma egaa liinkii tuquun dura gara VPN seentu jechuudha. VPN egaa seentaniin booda haala kana fakkaatu siif fidaa jechuudha. Lokeeshinii isaa jijjiiruu qabdu jechuudha. Yookaan Ameerikaa yookaan United Kingdom irra godhuu dandeechanii yookaan Faransaay yookiin Jarmanii irra godhuu dandeechanii jechuudha. Ana firii kan ta'e jira jechuudha. Asitti akkuma ilaaltan jechuudha. Amma Jarmanii irra godhee jechuudha. Jarmanii irra godhee jechuudha. Jarmanii irra godheen booda connect na ta'e jechuudha. Connect ta'e jechuudha. Connect ta'een booda keechaa hin baatu. Egaa liinkii koomentii jala isinii godhe san tuqxaniin booda sarfeesii kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha. Egaa sarfeesii kana isinii fideen booda download jettuun jechuudha. Yeroo tokkoof download jettuun jechuudha. Akkatti isinii fidaa jechuudha. Inoo install jedhee naa fidee jira jechuudha. Install godhaa jechuudha. Install ta'aa jira jechuudha. Appilikeeshiniin kana jechuudha. VPN dhaan malee hin bu'u jechuudha. VPN connect gochuu qabdanii jechuudha. Akkaataa isinitti agarsiisaniin connect gochuu dandeessu jechuudha. Yookaan Jarman yookaan Faransaay
irratti connect gochuu dandeessan yookaan Ameerikaa irrattis connect gochuu dandeessan jechuudha. Akkuma ilaaltan appilikeeshinichi bu'ee jechuudha. Appilikeeshiniin kun bu'ee jechuudha. Yeroo tokko keessa seentuu jechuudha. Inni bilan jettu keessa tuquudha. Yeroo tokko open gootanii seentuu jechuudha. Egaa seentaniin booda fuula kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha appilikeeshinichi. Fuula kana fakkaatu isinii fidaa jechuudha appilikeeshiniin. Seera isaa muluu hin guuttaniifi jechuudha. Appichi install ta'ee jira. Seerota isaa egaa guuttaniin booda akkamitti bananna gaafa jettan googiliin jira, imeeliin jira, lakkoofsan illee banachuu dandeechuu jechuudha. Appilikeeshinii kana amma nu ittiin barannu googiliidhaan banannaa jechuudha. Ani googiliidhaan banachuu barbaade jechuudha. Googiliidhaanis banachuu dandeenya jechuudha. Imeelota achi keessa jiran filattuu jechuudha. Egaa filattaniin booda appichi ni banamaa jechuudha. Akkuma ilaaltan banamee jira jechuudha. Saala keessan gaafa filattan sirrii kan ta'e filachuu qabdanii jechuudha. Irra deebitanii seeraan filachuu qabdanii jechuudha. Filannoo sirrii ta'e filachuu qabdanii jechuudha. Dhiirriin jira, dubarriin jira jechuudha. Meel kan jedhu, fiimeel kan jedhu keessaa tokko filattuu jechuudha. Warri dhiiraa meelii filattuu, warri dubaraa immoo fiimeel kan jedhu filattuu jechuudha. Egaa yeroo tokko ni tuqxu jechuudha. Egaa tuqxaniin booda complete jettuuni jechuudha. Complete jettuuni jechuudha. Egaa complete jettaniin booda kunoo banamee jira jechuudha. Appilikeeshinichi banamee jira jechuudha. Profaayilii keessan verify gochuu qabdu jechuudha. Gara kanatti ni dhuftu jechuudha. Yeroo tokkoof gara kanatti ni dhuftu jechuudha. Egaa dhuftaniin booda maal gochuu qabdu? My profile kan jedhu keessa seenuu qabdu jechuudha. Egaa seentaniin booda nickname keessan jijjiirachuu dandeessanii jechuudha. Idimee keessan jijjiiruu dandeessanii yookaan umurii keessan jijjiiruu dandeessanii yookaan age jijjiiruu dandeessanii jechuudha. Locationis jijjiiruu dandeessanii jechuudha. Waannan face verification gochuu qabdanii jechuudha. Maalidha? Ashaaraa fuula keessanii kennuu qabdanii jechuudha. Amma not verify naan jechaa jira jechuudha. Maalidha? Verify gochuun qabaa jechuudha. Amma sekondii 15 ta'e sarkilii fakkaatu tokko isinii fidaa jechuudha. Sekondii 15 achi keessa taa'uu qabdu jechuudha. Fakkiin ashaangullitii tokko isin ajajaa jechuudha. Akkaataa fakkii sanii ashaangullitii saniitiin kinoo akkuma ilaaltan verify ta'ee jira jechuudha. Dura not verify jechuudha. Amma garuu verify ta'ee jira jechuudha. Akkattiin verify gootu jechuudha. Egaa verify gootaniin booda geemii taphachuudha, nama affeeruudha.